Ashama harka fuunii akkam jirtu hordoftoota madda walaa buutuuf hundi keessanuu baga nagaa taatan egaa har'as viidiyoo biraan walitti deebinee jirra hordoftoota tiyya. Viidiyoo irraa keessatti feesbuukii keenya akkamitti friend request namni akka nuuf erguu hin dandeenye namoota nuti barbaanneef malee namoonni biraa akka nuuf hin ergine akkamitti godhuu dandeenya akkasuma immoo feesbuuk friendiin keenya yeroo guutetti namoonni friend request nutti ergu jechuudha. So kanaaf friend requesting keessan erga guute ka'ee akkamitti namni akka follow isin godhuu dandeessu ka jedhu qabadhee isiniif daadde kallattiin viidiyoo kana darbuun dura namoonni channel kiyya haaraa jirtan YouTube channel kiyya subscribe godhuudhaaf madda walaa buutuuf jettanii haala kanaan gubbaa kanarratti search gootu eegas booda mallattoo diimattee subscribe jettu kana tuqxu mallattoo bilbilaa kana yeroo tokko tuqun akkasuma all jettu kanarratti tuqxu jechuudha. Viidiyoowwan kanaan dura gadhiisee as keessatti hedduu argamu barnoota hedduu kan qaban as keessatti ni argattu keessa galuun irraa fayyadama yoo isinitti tole immoo hiriyoota teessaniifis share godhuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa kallattimaan barnootichatti yoo dabarru jalqaba feesbuukii keenya keessa ni galla. Egaa feesbuukii keessa haala kanaan egaa gallee kaane fakkeenyaaf mee jalqabarraa isin garsiisa jechuudha. Haala kanaan kun amma Facebook profile kiyya fakkeenyaaf iddoo kanarratti haala kanaan yeroo agartan Facebook keenya friend add friendly follow fi message haala kanaan wantoota afuritti asirratti argama jechuudha. Yeroo namni biraan add godhuuf deemu akkamitti add friendly ka jedhu kana delete goonee follow qofa akkamitti namni godhuu danda'a ka jedhu qabadhee isiniif daadde. Egaa setting keenya keessa iddoo sarara sadii kanarratti ni tuyna. Egas booda setting bilbila keenya irra ni tuyna jechuudha Facebook irra jechuudha. Egaa haala kanaan tuqne kaane ol harkisuun privacy settings ka jedhu kanarratti tuqna. Egas booda ol harkisuun who can send you friend request kan jedhu kanarratti tuqna jechuudha yeroo tokkoof. Egas booda friends of friends ka jedhu jala kanarratti tuqna jechuudha. So haala kanaan erga deemne kaane akkasuma immoo duuba deebi'uudhaan public post kan jedhu kanarratti tuqna. Asirratti wanta hundayyuu public irra goona jechuudha. Fakkeenyaaf who can follow me ka jedhu kana public kan jedhu kanarra goona yoo duraan friends irra ture egas booda public kan jedhu kanarra goona jechuudha. Hunda isaatiyyuu haala kanaan yeroo jiran public irra goona jechuudha. So egaa haala kanaan goone kaane mee fakkeenyaaf profile kiyya keessa galee isin garsiisa. Jalqabarra iddoo view as ka jedhu kana kun haala kana argaa jirtu jedhaadha. View as ka jedhu kanarratti tuqxanii laalu yoo barbaadan jechuudha. So haala kanaan badee jira jechuudha. Add friendin badee jira. Namni follow qofa nu godhuu danda'a jechuudha. Friend request osoo nuuf hin ergin namoota nuti barbaanneef qofa erguu fi namoonni barbaannu namoota barbaannu qofaaf erguu dandeenya akkasuma namni biraa add friend nu erguu hin danda'u jechuudha. Follow qofa nu godha. Haala kanaan baay'ee tokko kan nama toluudha irraa fayyadamaa isiniin jedha akkasinitti tolummoo abdii guddaan qaba. Channel kiyya subscribe godhaa viidiyoo guyyoo isinitti like godhuun akkasuma hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatina. Viidiyoo biraa qabadhee hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.